أكما التجارة وأكما سهرة وأكما اللي حيونا كان عاوزين يجري خلاص هذا هذا يصير لكن هم أكثر ale nyaatan sigira ta'e fuudhee saniitu waan gara kuma qabxaan illee sindoosine akkana rabunaa qabu sindoosine akkana himaan qabu sindoosine namni kun gaa eega waliin ta'e haraam dalaguurra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan hordoftoota waan kabajatan akkam nagaa wayyaa keessanii geenya keessan biraadha muka kunuun turkuu jirtan salaamin keenya kan odda irraa buqqee isin biraa qabu isin jecha arras iddoo haaraa fi nama haaraan qabate isin dhufe wanni deemaa ture san isiillee manaa baasuun itti tola riggeetiin eegumaan milleen jeen wanni kun gaa yoo ni kalata jedhaates waan bira keessatti wanni deemaa ture san anilleen gaa namni tokko yeroo alarraa galee fi yeroo badii takka arge hedduu biyya jedhaati duuni haaraa gurguusin alaa galeenis gaasifamaa ammaa fiichitti waan biraa dhagageessee jira wallee haareen kunis eenyu jechuun keessatti oolamu wal baratanii osoo wal baratanii wanni dirqamsiisee irraas na fide halee rabbi nafaasatiin yeroon isii manarraa binee manarraa baasu san anis aareetii jettee isin naadee bittee sagattanii saniifiin gartee isiillee manarraa baasee yeroodhaaf isiillee deebitee ilmoodha jecha garaan dadhabee hin deebittee gaanis gaanii isuma sanuu isuma akkas jettee sanuu ilmoo biyyaa jecha garaan dadhabee isaan sanuu maal irraa hin mana taa'emmaas isin gaa'uuf deemtu yaa'itti jirti akkamittiin dawamee gartee bilaashitti maaliin dawamaa bilaashiin kiraan irratti wanni san badii ta'uu dhabasii ni hubattan isinuu waan deebaa ture san keessatti ni hubatte jedhii yaada amma san hundaa kana yaatuutiin halee as dubaa jiriin asii nyaata tokko fuudhee geessee ijoolleedha nyaatonni dubbiin addalee egaa akkuma isii akkuma agartanitti isii gaa har'aan ta'an wanni kun namni illee isinii muraaf tokko hubattee wanna na godhaa jira gurbaa guddattuu haadha mana biyyaatti namoota hin jiran egaa dubbiin jalaa baate maalirraa hin dho'isa haadha mana biyyaatti akkuma gaafa hubattee waa namni kun gaa akkamatti wal argee har'aan tana gartee waan hin jiru hin beeku meetti salaata gaafa jiru. السلام عليكم ورحمة الله takkanaati isin tudes haadha mana biyyaa lammaffaa isin liqimsamtuuf liqimsamuu baattus ati xixiqqoo bubbulee jirraa baatii waa xixiqqoo biraa haa wal jaabeesin kun fuune gidduutti gaa akkuma dubbiin kaatee jirtu kanatti naaf eegine jechuullee takkaan dubbiin dhufne xiqqisoo kanama waliin mukannee gaafasiis akkumaan beetti bikkuma dalagatti galtee ishii kanaa duraanis wal quba qabnaa wal barre egaa isiinis kan uummanni amma jiru kunis duraanis asii ture akkuma mana wanna gareeffattee dalagaa yeroo dalagaa deebittee dhufte wandattee bikkatti afuura waafattuu bikkatti ijaazaa buutee deebitu irraa godhamte maal irraa hin dho'isa waan silaa boodana jalaa mul'ata maal irraa hin dho'isa kanaatii gaa waan naan jettan isinuu gaa haadha manaa osoo qabduu ilmaan osoo haadha maaliif ergitee maaliif fuutaa hajoo hedduudhaan hin dhabamu isinis duraaniif naa hayyamtee turtee gidduutti gaa namni kuni dhalaan takka tafuun isin jechuun man jirtu beekadhaa akkasitti namni wal taanee duraan gaa rifeensa kan irratti walitti hidhee fuudhee hin jiru. Meesaniifuu qalee ammaa kana wanni amma guddina kaasee dirqamaa dirqamsiisee jibira na fide silaa gaa karaan sibira dhufuudhaa deebii fi duraan gaa dalagaa sibira gahee deebi'a. Halee nyaataan sibira dhufee fuudhee saniitu egaa waan gara kuma qabxaan illee sindoosine akkana rabunaa qabuus sindoosine akkana himaan qabuus sindoosine namni kun gaa eega waliin ta'e haraam dalaguurra garuu namni tokko eegoo jaalate badala haraam dalagu jennee wal haalaleeffannee garuu namoota dhugaan qaban duraan illee si himanii sibbichaa ture garuu isaa nama deemaa jirtu isillee nuti baa gartee dhalaantu waa walitti ni himti namarraa dhageessisan naa himuu jirti malee dhageessee jirti ani duraan gaa isii gartee lafuma nagyaalaa gaafa gammachuu qabnuun isitti himaa jeetii yaadee ture sanu akkasuma daruu hin taane dubbiin dhuftee kana keessatti immoo isii yaadni isiin oofaa jirtu yaada kana shakkiin irraa gatti namaa tokko dheera jira waan ta'eef shakkiin irraa gatti anillee gaa hin dubbatuu hin jedhu waan kun egaa duraaniif yoo nuti akka tasaa taates
sirraa baate galtee siree isaa dhuftee namni tokko gaa'eegaa dhimma isaa ka sigaraa jiru jaala sigaraa itti himatee anillee gaa darbuun hedduu garaan lafaa beekta darbuun natti ulfaateef maaniin galtee nafaa godhadhee hin dubbatanii jeen hanga galtee naafiyyatis dho'isuu kan taane yeroo isiin gammachuu qabdu yeroo takka ana amma nyaataan galee sibiraa fuudhee geellee dhagee isheetu ijoolleen jajjaa akkuma galtee dandadda waa hunda nama sirriitti isiillee himanii jiranii isiin wanni shakkitee halkan sa'a meeqa hamararraa baatee jirtu mana deebisaniis deebitee hanga shakkii malee wanni biraa galtee wanni akkasitti gatee deebisa isiifuu shakkii fayyisaan galee ta nyaataa dhiifimee isiin gaa shakkitee na qorattee beeksisarraa akka nyaata fidee nomaa karadhee gabbee gaa waan godhuu hin beekne namaan naa godhan jeen sama akkitti nama jaasa hojjee jira moodalaa wanni sila akkanatti jaarsaa qaban jettee akka beektee kan namni hin ta'e ni jira. Bakka itti naafeeti walis seenne innis jeetu ta'e waan takka hin godhin. Dhugaadha ammoo inni dhabdaa inni eeguu godhama ta'ee saatiin maraaf hojii jiraate inni akkuma tasaa tajaajiلا seperti kemudian bergabungan dari saya dan dari sini berbicara berbeda namni san yoo qaamaan tutee hin ta'e akkamitti digartee nama dubbiin fagaatee kennu dhagee jira namoota. Ada lain akan bergantung di menunjukkan buat tenaga itu di mana kita bisa dilakukan kalau ini di mana yang penting itu Baree wanni takka dho'isanii dho'isaadhaan namni biraatti baasanii dho'uu jireenya kana keessatti anillee gaa wanni siinjee amma akkuma yaa'in lafaa itti hin kaane jechuudha. Kunis siinjee ture. Yaa'in silaa amma kaatee karaa biraatiin kaatee gaa namni dhimma deebi'ee maal kamaan naan jiru taa'uunii fi wannummaa ati kana dheengata dubbii itti kaaftee dubbii sanii ajandaa godhattee isiillee tumtee namni laaf isiillee harkaanillee walitti buunee jirra. Isi tumteef yaada biraati kaa qabdu takka dhala alaa qabdu takka jaartee alaa qabdu alaa qabdattee isii tumte malee garuu wanni mana hin gatte dhufe kun jaartii biraa akkaan qabuu hin jechisiiftii namoota shakkee jira ammaan kana waan shakkee keessa galaniifiin gaa hanga yoo mijiin dho'isetti baa har'allee kaameeraa biroo baane takkaa isii kaameeraa birootti hin baafne kafalaan birkirishee irra kaameeraa biroo nu baase waan naan jettanii isinii beekaa garuu namni fuudhuun irraan hin baane jechuun fuudhuun biyya kana keessatti garuu haala dalagaatii fi haala jireenyaatiifis namni gartee yoo fuudhee jireenya kana walitti ida'amee badala gartee maqaa namni haraam dalagee maqaa nama badiirra kannaa waraabaa eeganne kunilleen badiin kan akka kariya kana jetti badii miti arallee isinitti gabbaasuun biyya isii waan na dirqamsiise waan booda gartee isiillee na jedhaa dhageessee namni biraatillee nama daddagoo jiraa dhageenii yoo isatti namni hojii jiraachuu hin qabu. Akkuma dhoo isaan jiran namni kun dhoo isaan jiran dafee deddeebiin facaa egaa bultiin tuni torma ganamaati. Isin lachuu gartee waa onnaa taataniif isin waliin jiraachuudhaaf haadha ilmaan fiyyaatiif jechuudha. Duratti waa wajjin rabbiin nu qodandeen waan ta'eef waliin jiraachuudha. Dhoo isaan jiraachaa waliin dhufnee har'a kaameeraa duratti baasee wanni itti namaa dhuftu isinillee waan nan jettan isiniif lafa isinillee jechuudha. Har'aa isiniif keessummaadhaaf ni tolcha jaartii dubbisee takka amma jiru kaameeraa duratti hin baafne har'a gaarii qabdee baadee yaada keetii yaada hojjettoonni waan miinjaan gaa amma keessee irraa buqqaatee jiru. Biyyi waan sanaaf fi walirra kaayyate deemuun qabdu ture garuu haa taatu wanni baatee baatee jiraa'u. Akkuma si jaalatu akkuma si kabaju waan kana jechuudha hayyama kanaaf si jedhee akkasumas hojjetamudha isa laakiin namoonni akka isa kan baatu jedhamanii laakiin namoonni argaatee wanta kan jedhee deebi'a wanta kun jaalalaatiin ta'uu isa malee filan waan biraatiin kan taate sababa saniifuu alhamdulillah hamdaatiin namoonni amma ada ibadah isaaniitti deebisee Dhalaan takka takka waliin jiraachuullee akka ammaaf jechuunillee sila dhalaan tajiraalee hin jettu gorii warannoo sun walitti jira jedhee manni tokko siin ta'e yeroo hin jiraachuu hin beekan. Yoo isin
كيف تانتي أنا ما نتوقف عادي. أما سيدو يسيما تعرفوا عليه. أيوة لكن جورو يسيم كان أوتو تمتفق. أما هو كان جوا تجي لما تعرف يسيما كل جاي تجي. سكيت أخافيت وواي اللي أكستم كاتو مو أسيجان حاضرات أجمعين كامل. Never one man is shall have Nagate also. Akabari, Wolomana Kujira, Akabodan Bay, Koma, Rapijago, will it let it? You might want a community will have a team. You will have one Italian. يعني أسيجان ما كان وجين قلنا نما وجيني قلنا نمني كلنا مارك أسكيل سوبات إنتي خرجوا ما وجودهم ما قرطني مارك قلنا جارلا أسيكه الأوسي اسم برسولة جارلا مين كبار جارلا وين جارلا مين ويكون ما كاتب بديداني كده أول اسمه سميته ما كنا جارلا ما تلقين جارلا بس ما جاو أو هذا كير الله إيش اللي ما هذا أنا جربت كده mana seperti istilah hadiratu hanya menjerat tangan ammalle waaqeeti garuu namni dhooyi sararaan garuu akka jiraatu galtee maaliif dhooyi saraan hin jiraanne dhooyi saraan waliin fuune farma adiidhaa wal fuune waan ta'eef anillee waan kana galtee maaliif yaa'in sirrattillee amirrattillee maaliif yaa'in nutti kaati dubartiin takka gaa abadan dubartummaa feete yoo afaan fuudhi hin jettee jooti waan kana taate waan boode galtee dinagdee takkaa tokkoon giddu dhuftuufin gaafa kana siinjee ilaa fuulduratti dheereessine waliin jiraachuu baafes gaafa dheereessine jiraachuu hin dandeenye. Hangam godhatin ammaa otoo dheeessine hin makkaama. Ammallee rakkoo takka miti naa isin bulchu waan ta'eef isin nan bulchitu ilaa nan bulchitu asin nan bulchitu maatu isin bulcha yoon ifi gartee akka wamma jiraattan kanattis isii immoo eega dhageessee immoo beeksifna inshaallah fuulduratti isiillee galtee haadha ilmaan kiyyaati miidhullee hin fadu eeggadda immoo waan isin aarsiseef isillee harkatti ilaallee jira amma duballee takka harkatti hin ilaalle rakkoo hin ta'e. Asillee namni asmaanii siifine isiifillee hin hojjetine isiin haadha ilmaanii waan taateef yoo isii yoo godhuu taate waan irraa baafnee isiin hin taate waliin jiramu garuu jiramaa keessa jira namuu dalagatee jiraata waan taateef kun akka yaada mataa kiyyaatti rakkoon ittiin qabu taasisuu laakiin ammoo haadha mana keessatti illee asillee asillee isillee dhiisee ilmaan keessa haadha. Anillee nama jajjaruu dhiisee waanillee takkaa hin jirne sababa nuti taate gaafa dubbiin deengata dhufanii ammallee rakkoon qabu. Inshaallah hanga gartee rabbiin afiisee nuti duraa fiduu hanga maal akka jechuute dhugaa rakkuma beekaa yoo miidhaan namni gidduu qoleettuudhaan shakkii qaba malee isiilleen fuudhinaa jechaa turte maal irraa hin dhoksee isii saafuu dandeessan gaafa dhageenyi gidduu bu'ee ati karaan hin jenne jeetiin gaafadhaa waan deebiftuu dhaga'uuf teessanii jennu anammoo waan sayyoo isin akkaan jabaa jettee dhugaa godhadhee garuu dhugaan godhadhee isin hin dhageenye